Buufataalee filannoo magaalaa Adaamaa Haanaalee hundaatti bu'aaf filannoo yeroo maxxanfame filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa gaggeeffame irratti filattoonni miiliyoonni 54 fi 57,871 kan hirmaatan yoo ta'us kaadhimamtoonni 10,438 kaadhimamtoonni dhuunfaa 80 fi paartilee siyaasaa 42 dorgomuuf filannoo irratti hirmaachuun bu'aa filannoo isaanii akka magaalotaa fi godinaalee adda addaatitti ifoomatii jira. Akka magaalaa Adaamaatti uummanni filannoof galmaa'an namoota 300,000 fi 13,457 buufataalee filannoo 297 buufataalee filannoo dameen dabalamaan wajjiniitiin buufataalee filannoo 353 irratti sagalee kennan. Bu'aa filannoo ilaalchisee reediyoon Adaamaa Biroodkaasting Sarviis buufataalee filannoo naannoo magaalaa Adaamarraa odeeffannoo kan funaane yoo ta'us aanaalee filannoo hundaatti bu'aa yeroo maxxanfame saanduqni filannoo gara buufata filannoo naannolee Adaamaatti deebi'aatii jira. Itti gaafatamaa waajjira naannoo filannoo Adaamaa tokko obbo Dabalee Warquu haalli filannoo nageenyummaa fi haqummaan akkasumas iftoominni mul'ate gaariidha. Hiriira filannicha irratti mul'ate ka'umsa taasisuun boordi filannoo biyyoolessaa sa'aatii ida'uun hawaasni filatiin akka filatu taasisneetii jirra jechuun ibsan. Haalli isaa uummanni karaa nagaa ta'een filatee karaa nagaan ta'een xumureera. Namarraa qabee hiriira dheeraa ture namoonni filachuudhaaf garuu sa'aatiin haalli jiruu fi haalli raawwachiisaa keenya jiru wajjin wal qabnee yoo ilaalle gahaan turre kanuma ilaalcha keessa galchuudhaan boordiin sa'aatii dabalataa kenneera. Uummannis haaluma saniin buufata xinnoo ta'e tokko irratti sa'aatii dabalataa isa fayyadamee sagalee isaa kenneera. Buufataalee kanneenitti bu'aa sagalee uummataa kan yeroo maxxanfamuun hawaasni bu'aa sagalee ifoomee buufataalee filannootitti argamuun daawwachaa kan jiran yoo ta'u namoonni reediyoon Adaamaa Biroodkaasting Sarviis dubbisees osoo karaarra imalluu bu'aa maxxanfame agarree dubbisuun itti gammanne jechuunis ibsan. Bu'aan filannoo kun kan maxxanfame yeroo kana har'a guyyaa lammataa kana guyyaa kibxataa jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kana jechuun filannoon kun filannoo diimokiraatawaa, filannoo ifa galeessa, hunda galeessa fi as keessatti walqixxummaan jiru kana mul'isa jechuudha. Manni ilaalaa ture anis itti goree hoggaan laalu bu'aan isaas hoggasatti immoo tantamaan asitti maxxanee akkanatti hojjetamu isaanii baay'ee natti tole. Isaas baay'ee bareedaadha. Bu'aan inni baranaa kun dhugaa dubbachuu fi isa bareeda ture qalleerraa jalqabee hiriira gizee namni haala bareedaan filannee baane haalli jiru baay'ee namatti tola. Karaa deemu karaa irraa goreeti uummata laalu argee dubbisee tan jira haalli bu'aan isaa bu'aa bareeda.